Nagaan Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'uu attam jirtu nagaa keessanii. Macaafa Efesooniin baraa irraa nuyi bartuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos waan ta'eef barumsa jaallanna. Yesuus Kiristoos tajaajila isaa jalqabee hamma xumurutti wanti guddaan inni fookasii irratti godhe barsiisuu irratti. Wanti guddaan inni fookasii godhe barsiisuu irratti. Dinqii inni godhe muraasa. Faayisuun godhe muraasa garuu baay'ee barsiise. Bartoota duwwaa waggaa 3 guutuu isaan bira taa'ee isaan barsiise. Kanaaf bartoota jedhamu isaan. Dinqii gochuun battalumatti. Bishaan daadhiitti geeddaruun battalumatti itti naqaa keessaa buusaa kennaa jedhee. Du'aa kaasuun battalumatti xallitaa quumiidha yookaan reeffatti bu'aa. Battalumatti du'aa kaasuuni. Seexanaan dhiisii keessaa deemeedha. Kanuma jechuudha dinqiin. Lamxii qaqqabeema qulleessaa namicha jaamaa isaa arge Barximeyoosiin qaqqabatee dhuma fayyisee. Isa tokko immoo hancufa isaa lafatti buusee dhoqqee hojjetee ija isaatti naqee dhaqee duuchaa bishaan Silimiyoonitti dhiqadhu jedheeni. Gooboos akkasumatti qajeelchee dinqii hojjechuun Kiristoosiif salphaadha. Dinqiin garuu jireenya namaa hin geeddaru. Nama jijjiiruun garuu maaliini? Barsiisaani. Barsiisaani. Bartoota waggaa 3 guutuu gad taa'ee isaan barsiise. Barsiisa dhedheeraa fa'aa barsiisa gaaraa jedhamu fa'aa barsiisa dhedheeraa fa'aa kennaa ture. Guyyaa yeroo inni bahu wajjin bahu galgala galanii gaaffii gaafatu deebii kennaafi wajjin nyaatu wajjin dhuguu wajjin bahu wajjin galuu wajjin ooluu wajjin buluu jireenya doormii keessa barattoonni taa'anii baratan miti baay'ee barsiisaa isaanii wajjin oolanii bulaniiti kan isaanii Kiristoos irraa waa inni haasa'u irraa waa inni godhu irraa waa inni tajaajilu irraa waa inni hojjetu irraa kan isaan barani. Kanaaf jireenya namaa ilaalcha namaa geeddaruun barumsa barbaada. Barachuutu nurra jechuudha. Barachuutu nurra. Kanaaf isinis akkasin barataa jirtan baay'ee abdii godha. Efesoon irraa anis baay'ee barataan jira. Egaa waa Efesoon yeroo lamaan darbee walii wajjiniin kaafnee haasofnee irraa introduction isaarraa turre. Namoonni tokko Efesoon har'a eessa jirti jedhu. Efesoon har'a hin jirtu. Efesoon har'a hin jirtu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 yaadattu yoo ta'e waa'een Efesoon dubbatameera jetti. Wanti gurguddaan jajjabaan dinqiin ergaa jabaatu dhufeef jireenyi Efesoon jireenya nama mararu baay'ee qabdi. Jireenya namatti tolu baay'ee qabdi. Jireenya nama hawwatu baay'ee qabdi. Aktivitii guddaatu waldicha keessa jira. Barsiisa sobaatiin mormuun ishee, barsiisa dhugaatti maxxantee jiraachuun ishee. Of course, Phaawulos irraa baranii, Yohaannis irraa baranii, Ximootiyoos irraa baranii, Aphiloos irraa baranii waan biraa ta'uu hin danda'amu. Isuma isaanirra argame sanaadha. Garuu immoo maal taatee jaalala ishee isa duraa, jaalala isa yeroo Phaawulos jiru, jaalala isa yeroo Yohaannis isaan gidduu jiru, jaalala isa sanatu qabbaneessite. Jaalala Kiristoosiif qabdu qabbaneessite. Hojiinuma hojjettii, fiigichanuma fiiddii, wangeelanuma lallabdii, warra barsiisa sobaa duukaa bu'anii numa ifatti. Waan Kiristoos jibbunuma jibbitii, waan Kiristoos jaallatunuma jaallatti. Garuu jaalalli isheen gooftaadhaa qabdu immoo hin qabbanaa'e. Kana Yohaannis kan inni dubbatu waggaa 30 booddeedha. Kana jechuudha macaafni Efesoon barreeffame waggaa 30 booddeedha. Mul'ati Yohaannis kan inni barreeffame. Yohaannis iddoo Phaaximaa jedhamu taa'eetu ergaa yeroo ergu waldoota torbanii Efesoonii kan inni ergu suni jaalalli kee hin qabbanaa'edha. Yohaannis kan inni barreeffame bara dhaloota Kiristoosiin booddee bara 91-92 waan akkasii gidduudha. Efesoon immoo kan inni barreeffame 60-62 gidduudha. Garaagarummaa waggaa 30 booddeetu yeroo erguuf inni jaalala kee kana qabbaneessiteetta dafiitii qalbii jijjiirradhu iddootti deebi'i. Yoo iddootti deebi'uudhaa baatte immoo baattuu ibsaa keetanii gidduudhaa fuudhaa jedheen. Akka hin dhabamtaa hin baddaa jechuusaati. Baattuu ibsaa gidduu naannaa beekaa. Baattuu ibsaa gidduu kan naannoo koo kan Efesoon fuuchuudhaaf jechuudha. Baattuu ibsaa gidduu ilma namaa kan fakkaatu deddeebii ilaalaan jira, deddeebi'aan jiraanee innaani deebii Efesoon yoo didde garuu baattuu ibsaa kee iddoodhaaf magaalattii
yeroo darbe isinitti meera magaalattiin hammam akkam badhaatu akka isheen taate beekumsi gurguddaan akka ishee keessa jiru falaasama Giriikii falaasama Roomaa akka ishee keessa jiru magaalaa guddoo Eeshiyaa xinnoo akka isheen taate magaalaa lammaffaa warra Roomaa akka isheen taate maajikii gurguddaan keessatti akka geggeeffamu santarii gurguddaan biyya sana keessa akka inni jiru wadaba guddaa akka isheen qabdu daldalli guddaan achi keessatti akka daldalamu amantii guddaan achi keessatti akka inni socho'amu namoonni iyyuu qabeenyaa isaanii biyya sana keessa akka isaan kaawwatan biyya namni hundumtuu hawwatuuf biyya namni hundumtuu barbaadu biyya namni hundumtuu jaallatu turte Efesoon. Isinii galee har'oo hin jirtu Efesoon. Hin jirtu Efesoon. Jireenyi biyya lafaa kuni hin darba obboloota ko. Qabeenyaan hin darba, badhaadhummaan hin darba, beekumsi biyya lafaa hin darba, aangoon biyya lafaa hin darba, miidhaginni hin darba. Jireenyi biyya lafaa kuni jireenya darbuudha. Jireenya hin dabarre qabna nuyi. Ameen. Jireenya hin dabarretti adeemaa jirra nuyi. Garuu jireenyi namaa kun maal ta'a? Hin darba, hin bada. Hin darba, hin bada. Isa badu duukaa hin fiigina. Isa badu duukaa hin luuceena. Isa baduu fi isa hin banne kana isa badutti hin jijjiirina. Waan har'a of hirkaa qabdu yookaan sirkaa badaa yookaan sirriisee deema. Kanaaf inni waan guddaa miti jechuudha. Wanti guddaan ati kan Kiristoos taate Kiristoosii wajjin jiraachuu keeti wanti guddaan. Kan Efesoon hin baddee maaltu? Efesoon hin baddee maaltu yaada? Maaltu yaada? Garuu Efesoon deebi'uu diddee akka Yohaannis abbaa mul'ataa gorsetti qalbii diddiirrachuu diddee jaalala ishee duraatti deebi'uu diddee all of a sudden etuu yaadamini galaanni isheen irratti nagadaa turte galaanni hawwataan bizinesaa yookaan daldala biyya lafaa guutummaa biyya Efesoonitti fidu suni amma akka duraa abboomamuu fi didee akka duraa markaba nagada ishee baatee deemuu dideetu galaannichi diinatti ta'e. Galaanni dhufee irra galagala. Galaanni sila qabeenya fidu, galaanni sila badhaadhummaa fidu, galaanni sila namoota gurguddaa fidu, amma garuu badiisa fidi. Uumamni kun akka inni si abboomamee jiraatu kan godhe Waaqayyoodha. Lafti kan isheen si baattu sababa Waaqayyo jedheefi. Qilleensa ati oksijiinii ati fudhattu kuni sababii Waaqayyo jedheefi. Mukeetiin ala kana oksijiinii si kennan kuni sababa Waaqayyo isaan abboomeefi. Hancufate liqimsitu kuni liqimsi Waaqayyo jedhee waan si heeyyameef obboleessa obboleettii. Uumami kun hundumtuu si tajaajiluudhaaf addana jiru. Yuunivarsiitii kana Waaqayyo yeroo uume eeyyuuf uume namaaf uume. Akka isaan si tajaajilaniif ilaaltee akka itti gammadduuf irraa akka nyaattuuf irraa akka dhudduuf ittiin akka jiraattuuf ittiin waan jireenya kee barbaachisu hundumaa akka godhattuufitu yuunivarsiitii kana guutummaa namaaf uume. Waan ammammaatti bira geenyee beennus waan ammammaatti bira geenyee hin beeknes namaa uume. Isaan barbaachifne Waaqayyoon dura. Waaqayyotu uumama kana hin uumin dura koo bara isa jalqabaa keessa koo kophaasa ture sadan tokkummaan utuu ergamoota nuumin utuu nama nuumin utuu yuunivarsiitii kan nuumin kophaasa attam tureen baay'ee ho'aa dinqii ture sadan tokkummaa gidduu harmonii guddaatu ture maqaan Waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Garuu nama uumuu yeroo yaadu Waaqayyoo namaaf yuunivarsiitiin kun waan barbaachisuuf namaaf lafti namaaf wanti lafa keessa jiru namaaf galaanni wanti galaana keessa jiru namaaf samiini wanti samiirra jiru pilaanetoonni kun hundumtuu guutummaan yuunivarsiitii kana namaaf waan barbaachisuu fi namaa jedhee uume si uumaman si tajaajiluudhaaf. Inni kun yoomiga yerooti Waaqayyoo wajjiniini yerooti Waaqayyoo wajjin jirtu. Yerooti Waaqayyoof bultu, yerooti Waaqayyoof bitamtu, isaan immoo si bitamu. Ati Waaqayyoof bultaa, isaan si bulu. Ati Waaqayyoof bitamtaa, isaan si bitamu. Waaqayyoof si gararraa jira, ati immoo yuunivarsiitii kana gararraa jirta. Si booddee yuunivarsiitii kana booddee uumamteeti namni guyyaa ja'affaatti uumame garuu immoo bitaa jedhe Waaqayyo. Si bitamu yoo maal ta'an yooti Waaqayyoof bitamte. Kan si bitu tokko jira, kan si gararraa tokko jira. Maqaan isaa Waaqayyo Gooftaa Maccaa jedhama.
Ati immoo kan bittu jira. Si gajjallaan immoo tokko jira. Yuunivarsiitii jedhama. Yuunivarsiitii kana akka ati bittuuf Waaqayyo dabarsee sitti kenneera. Haleluuyaa. Inni yoom ta'a? Gaafa isaa bultu, gaafa isaa bitamtu. Efesoonii akeekkachiisitti kennameera. Waa'ee Efesoonitti dhufna akkamittiin wangeelachi keessatti akka babal'ate. Yohaannis yeroo itti dubbatu Efesoon already wangeelli macheesseera. Efesoonii wangeelli guuteera. Efesoon keessaa waaqonni tolfamaan diigamanii ba'aniiru. Yeroo Yohaannis mul'ata keessatti dubbatu amma gaa deebii yeroo inni hojii wangeelaa baay'ee hojjette. Sababiin isaa mishiinarii jabaadhaan dhaabbatte waan ta'eef Phaawulosiin dhaabbatte waan ta'eef nama wangeelaaf jireenya isaa wangeelaaf buleef wangeelaan guutameen halkanii guyyaa wangeela lallabuu wangeela hojjechuutti nama amanuun dhaabbatte waan ta'eef isarraa waan barteef akkuma isarraa barteetti Ximootiyoos irraa immoo deebitee waan barteef akkuma jara kanarraa barteetti wangeela ba'eessa godhanii hojjetan. Guutummaa biyyichaa macheessanii wangeelaan. Garuu maal ta'ani? Jaalalli qabbanaa'e. Gaafa jaalalli isaanii qabbanaa'u galaanni dura daldala fuudhee deemu amma dhufee isaan balleesse. Hamma balleessuun balleesse, hamma diiguun diigee, ergasii immoo inni achi immoo kuufamee taa'u immoo maal ta'e busaa itti ta'e. Busaa itti ta'e. Baay'ee isaanii busaan immoo xab godheetu isaan fixe. Efesoonii. Bara 263 immoo badiisa guddaa kanatu irra ga'e jechuudha. Bara 263 keessa badiisa guddaa kanatu waggoota 100 lakkaa'amu booddee jechuudha erga waggichirraa darbe. Waaqayyo waaqa araaraatii, Waaqayyo waaqa obsaadha. Garuu deebi'ee kun akkas ta'e erga kun ta'ee booddee Qonxanxinoos namni jedhamu mootiin erga ni darbee booddee mootonni ka'anii deebi'anii ijaaruu yaalan. Waan isa deequ. Deebi'anii ijaaruu yaalan. Ishee bishaan sanaan badiisa guddaadhaanii, busaadhaanii, dhukkuba garagaraatiin badde magaalaa sana deebiseetu mootonni warri Qonxanxinoosiin booddee ka'anii ijaaruu yaalan. Erga isaan ijaaranii immoo bara 614 keessa immoo socho'inni lafaa guddaan isaa immoo dhufeetu citeedhuma fudhatee badde. Isee kanarraas immoo hammi hafanii ammas jireenya gaafatti fufanii jaarraa 11ffaa keessa immoo warri Arabaa dhufaniitu akka jirutti Efesoon irraa nama xaraganiitu booji'anii fuudhanii sokkan. Baay'ee mandara xinnoo namoota xinnoo qubaan lakkaa'amtutu deebi'ee jirratti hafe. Baay'ee namoota qubaan lakkaa'amtu deebi'ee jirratti hafe. Amma maal taate yoo jettanii naannoon sun amma Turkiidha. Turkii keessa jira. Iddoo daawwannaati amma Efesoon. Turkii keessatti iddoo Efesoon turettanii iddoo do'annaa guddaati. Arki'ooloojistoota gurguddaatu iddoo sanatti qorannoo garaagaraa geggeessa iddoo arki'ooloojii ta'e jechuudha. Iddoo arki'ooloojii fi iddoo daawwannaadha ta'e Efesoon. Kanaaf biyya lafaarra yeroo jiraannu waan nyaannu, waan dhunnu, waan hojjennu hin jiraata. Qabeenyaan barbaachisaadha, badhaadhummaan barbaachisaadha. Jireenyi nuyi amma hawwinu kun hundumtuu barbaachisaadha. Tokkoffaa miti garuu isaan. Inni guddaan inni nuyi halkanii guyyaa yaadu nurra jiru waa'ee mootummaa Waaqayyoo, waa'ee gooftaa keenyaa, waa'ee Yesuus Kiristoos ta'utu irra jira. Hojii ergamootaa irraan isinii dubbisa ammaarra. Sababiin isaa Efesoon achi jalqabee waan ta'eef hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaasee boqonnaa 18 keessa waa'ee Aphiloostu jira. Ani garuu boqonnaa 19 akkamittiin Efesoon akkasiin jalqabdee isinii dubbisuu yaala. Aphiloos ammallee Qorontoosotu jiru. Phaawulos kutaa biyya gara olii keessa darbee Efesoon dhufe. Achitti immoo bartoota gooftaa tokko arge. Yeroo amantanii hafuura qulqulluu fudhattaniittu isaaniin jedhe. Isaan immoo hafuurri qulqulluun akka jiruyyuu nuyi hin dhageenye jedhanii deebisaniif. Kana irratti Phaawulos yoos immoo isin maalitti cuuphamtarree jedhe. Isaan immoo cuuphaa Yohaannisitti jedhan. Phaawulos yommus Yohaannis isa booddee isa dhufuuf turetti kana jechuunis Yesuusitti akka amanan saba barsiise cuuphaa geeddarannaa yaada garaa cuuphee jedhe. Jarri kana dhaga'anii maqaa gooftaa Yesuusitti cuuphamanii.
Yeroo Phaawulos harka isaanirra kaa'etti hafuura qulqulluun isaanirra bu'e. Isaan afaan hin beekamne haasa'anii raajis dubbatan. Isaan walumatti akka namoota 12 turan. Phaawulosis hamma ji'a 3tti mana sagadaa warra Yihuudootaatti deddeebi'ee ija jabinaan barsiise. Yeroo kanattis wajjin dudubbachaa akka isaan amansiisuu fi waa'ee mootummaa Waaqayyoo hubachiisaa ture. Isaan keessaa kaan garuu mata jabeeyyii waan turaniif namoota sana keessatti barsiisa karaa kiristiyaanummaa irratti waan hamaa hin dubbatu turan malee hin amanne. Akkasitti Phaawulos warra amanan of duukaa fudhatee jara kana keessaa ba'ee guyyaa guyyaatti mana barumsaa Xiroonos keessatti warra amantootaa wajjin dudubbachaa ture. Kunis akka waggaa 2 itti fufnaan namoonni kutaa biyya Asiyaa keessa jiran hundinuu Yihuudoonnii fi Giriikonni dubbii gooftaa dhaga'aniiru. Basmaa. Etuu Aphiloos Efesoon kana dhufee barsiisee Aphilaaf Kiristillaa wajjiniinis wal argee isaanis qajeelfama gara garaa kennanii fi isa booddee gara Qorontositti deebi'e. Inni immoo biyya karaa gararraatiin gara Efesoon dhufe Phaawulos. Yeroo dhufu bartoota gooftaa achitti arge. Bartoota miti isin. Namoota baratan. Bartuudhaan yeroo hundumaa barra. Hamma yoomiitti barra? Hamma gaafa biyya lafaa keessaa baanutti. Hamma biyya lafaa keessa jirutti yeroo hundumaa nuyi under construction jirra. Hojjetamaa jira. Hojjetamnee hin dhumne. Maalitti hojjetamna? Guutummaa Kiristoositti. Raajii tokko fakkaachuuf, paasterii tokko fakkaachuuf miti. Sidigalee kan nuyi itti hojjetamnu Kiristoositti. Muki safara keenyaa Kiristoosidha. Namni nuyi ilaallee duukaa deemnu Kiristoosidha. Kanaaf yeroo hundumaa maal jechuudha? Hin barannu. Phaawulos maal arge? Barattoota gooftaa. Hin baratu. Dhaqeetu akkuma yeroo darbe isiniin jedhee yeroo amantanii hafuura qulqulluu fudhattaniitu. It is very important. Fudhattaniitu. Hafuurri qulqulluun guyyaa 50ffaatti biyya lafaarratti gadi bu'e. Amma eessa jira hafuurri qulqulluun? As jira, lafarra jira. Akkuma Kiristoos kanaan dura lafarra ture, deebi'ee immoo ol ba'ee immoo maal godhee guyyaa 10 erga du'aa ka'ee guyyaa 40 lafarra ture, guyyaa 50ffaatti hafuurri qulqulluun gadi bu'ee yoomii kaasee guyyaa 50 du'aa ka'uusaa booddee guyyaa 50 jechuudha. Inni immoo guyyaa 40ffaarratti ol ba'ee gaafa guyyaa 10 hafuurri qulqulluun gadi bu'ee jechuudha. Hafuurri qulqulluun ni gaafa sana gadi bu'ee amma ammaatti eessa jira? Biyya lafaarra jira. Eessa jira? Waldaa kiristiyaanaa keessa jira. Maal hojjetaa? Kiristoosiin namatti mul'isaa, Kiristoosiin namatti agarsiisaa jira. Akkuma Kiristoos yeroo lafarra ture waa'ee abbaa isaa dubbataa, namootaaf abbaa wal agarsiisaa, yaada abbaa koo malee yaada mataa kootiin qabu jecha akka ture, hafuurri qulqulluun immoo ajandaa mataa isaatiin qabu. Maal irraa ajandaan isaa? Yesuus Kiristoos isa nuu du'e. Isa nuu du'e, deebi'ee du'a keessaa isa ka'e. Isa gatii cubbuu keenyaa guutummaatti nurraa baase. Isa qajeelummaan isaa akka nuu lakkaa'amu godhe. Isa jireenya nu wajjin wal geeddare kan keenya fudhatee sababii cubbuu keenya hundumaaf du'ee kan saammoo isa nuu kenne. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isa nu barsiisuudhaaf hafuurri qulqulluun eessa jira? Biyya lafaarra jira. Waldaa kiristiyaanaa keessa jira. Kanaafuu waldaan kiristiyaanaa maal gochuu qabdi? Hafuura qulqulluu fudhachuu qabdi. Amma inni maal? Hafuura qulqulluu fudhattaniitu jedhe. Hafuura qulqulluu kadhadhaan jedhe. Hafuurri qulqulluun as jira. Maal kadhattaati? Hin fudhatta malee deebii ta'eera hafuurri qulqulluun. Kiristoos hafuura qulqulluu maal godhe? Biyya lafaatiif kenneera. Biyyi lafaa maal gochuu qabdi? Fudhachuu qabdi. Waldaan kiristiyaanaa maal gochuu qabdi? Fudhachuu qabdi. Amantoonni maal gochuu qabu? Fudhachuu qabu. Maaloo hafuura Waaqayyoo obboleessa obboleettii amma na dhagaa kan jirtu battala kanatti hafuura qulqulluu fudhachuu hin dandeessaati. Fudhadha hafuura qulqulluu. Eessa jira hafuurri qulqulluun? Mana kee keessa jirtu keessa jira. Sibira jira hafuurri qulqulluun. Laphee kee irra jira hafuurri qulqulluun.
Ire bantee ol galchuu barbaada. Inni yeroo dhufu maal godha? Sababii cubbuuf si ifata, si qajeelcha, Kiristoosin sitti agarsiisa, macaafa qulqulluu si barsiisa, si yaadachiisa, waan haaraa sitti agarsiisa, si geggeessa, gara yaada Waaqayyootti si geessa, mootummaa Waaqayyootti dhaqee si galcha. Hafuura qulqulluu isaan geggeeffamta, isaan jiraatta. Hafuura qulqulluudhaan. Kanaaf hafuura qulqulluu fudhataniitu hin nageenya iyyuu nu jedhan. Maaliin coomtadha cuuphaa Yohaannisiin? Maal cuuphaan Yohaannisiin maasa dhufuuf jedhu isinitti agarsiisee cuuphaa qalbii diddiirrannaati inni jedheen. Kanaaf jarri ka'anii maal ta'an? Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositti cuuphaman. Ergasii booddee Phaawulos harka isaanirra kaa'e. Erga harkarra kaa'ee booddee hafuura qulqulluu fudhatan, hafuura qulqulluudhaan guutaman, afaan haaraa dubbatan, raajiis dubbatan. Afaan haaraaniif raajiin amantoota hundumaaf kennamuu danda'a. Kennaa jiran keessaa, kennaa hafuura qulqulluu keessaa kan nama hundumaatiif kennamu maaliif maali? Lamatu jira. Kennaa raajii dubbachuu fi kennaan afaan haaraa dubbachuu amantoota hundumaaf kennamuu danda'a. Inni kaan garuu namoota tokko tokkoof kenna. Kennaan barsiisaa, kennaan lallabaa, kennaan mul'ata arguu, kennaan hafuura gargar baasuu, kennaan dhukkubsataa fayyisuu, kennaan beekumsaan dubbachuu, kennaan ogummaan dubbachuu, kennaan warri kaan maaliin kennamu? Namoota hundumaaf hin kennaman. Waldaa kiristaanaa keessaa namoota tokko tokkoof kennamu. Kennaan afaan haaraa dubbachuu fi kennaan raajii dubbachuu garuu eenyuuf kennama? Hundumaaf kennama. Maaliin beekta yoo naan jettan silaamuu raajii dubbachuudhaaf inaafaadha. Waa'ee kennaa yeroo barsiisu ergamaan Phaawulos warra Qorontos boqonnaa 12 keessatti isa jalqabaa keessatti waa'ee kennaa tarreesseetu silaamuu raajii dubbachuudhaaf inaafaadha. Waan siin kennamne ni naaftu. Nama hundumaaf waan kennamu inni immoo waldaa kiristaanaa waan qulqulleessuuf. Kennaan afaan haaraa immoo siin waan si qulqulleessuuf, siin waan haaressuuf. Siif waan sii kadhatuu fi jireenya kee ijaara. Kennaan afaan haaraadha. Kennaan raajii immoo waldaa kiristaanaa ijaara, dhandha ijaara. Kennaan kun lamaan hundumaaf hin kennamu. Garuu sababii raajii dubbatteef immoo raajii miti ati. Amma bara kana inni wal jalaa dha'e tokko isa bakka namni tokko raajiidhuma xinnoo tokko fidaa isa booddee raajii abaluutti hin jiru. Oofisa raajii taanaanii oofisa raajii keessaa hojjetu. Oofisi raajii fi raajii dubbachuun waan lama, waan garagaraati. Baay'ee walirraa fagoodha isaan. Jarreen kun maal ta'an jira? Raajii dubbataniidha. Namoota 12. Efesoonii namoota 12 warra bartuu gooftaa Yesuus Kiristoos turanii cuuphaa Yohaannis duwwaa cuuphamanii warra turan Phaawulosiin gaafa arganii irraa baratan cuuphaa Kiristoosiin cuuphamanii hafuura qulqulluun guutamanii waldaa Efesoon ta'an jechuudha. Waldaan Efesoon akka ittiin jalqabdi. Isa booddee jarreen warra 12 kana fudhateetu mana sagadaa warra Yihuudootaa dhaqe. Isinitti meeraa Yihuudoonni biyya sana keessa jiruudha. Mana sagadaa warra Yihuudootaa dhaqe. Achi dhaqee waa'ee maaliitti? Waa'ee mootummaa Waaqayyoodha. Waa'ee maalii namatti himtaati? Yeroo namoota gooftaa Yesuusin hin beekneef dhugaa baatanii waa'ee Si'ooliin itti himinaa. Waa'ee Si'ooliin itti himinaa. Buufatee isa 5 fuudhee 5 buufatee isa 2 fuudhee 2 buufatee isa 1 fuudhee intinii godhe sana yoo laaltanii warra buufate sanaanii iddoo isinii qophaa'e jedhe. Gammachuu gooftaa keessanitti gala. Iddoon Waaqayyo namaa qopheesse eessa yoo jettanii gammachuudha. Jireenya bara baraati Waaqayyo kan inni namaa qopheesse. Si'ooliin namaan qopheessine Waaqayyo istaandardii namaatiin hin qophoofne beekaa. Si'ooliin seexanaaf qopheesse. Iddoo seexanaaf qophaa'etti namicha isaa Waaqayyo hamaadha, Waaqayyo jal'aadha, waan hin facaasin hamaa, aannan sodaadhe isa qodaan isaa yoo harkatti bade namichi nan dhiisu na ajjeesa dheetan sodaadheeni kunoo qodaan kee hin bannee akka inni jirutti asii kaa'e haaraadha fudhadhu kunoo dheetti geesse. Namichi kun nama hamaadha. Kanaafiyyuu iddoo isaa qophaa'e hin jenne iddoo seexanaa qophaa'etti dhaqaatii gadi gataa'e. Si'oolii seexanaaf qophaa'e. Waan seexanaa qophaa'e namatti namni dhuga ba'umsa goote. Phaawulos warra Yihuudootaatti maal hima? Waa'ee mootummaa Waaqayyoodha. Waa'ee mootummaa Waaqayyootti himeti. Waa'ee waan namaa qophaa'e siif jireenya qophaa'e jireenya. Siif jireenya qophaa'e. Ati bifa Waaqayyootti uumamteeti. Kun siin malu kan siin malu bifa Kiristoositti hojjetamuudha. Jireenya Kiristoosiin qabaachuudha. Kiristoosii wajjin teessoorra taa'uudha. Waaqayyo si jaallata. Ati bara isa jalqabaa keessatti filamte. Utuu Waaqniif lafti uumamin dura Waaqayyo yaada sirratti qopheesse. Yaada inni sii qabusuma duwwaatu beeka. Yaada isaa kana baruudhaaf gara Kiristoos dhufuutu sirra jira. Inni si jaallata. Gatii cubbuu keetiif du'eera. Gatiin sirra hin jiru sirraa baase.
baaseera siifi araara sii godhee waa ofitti si deebisuu barbaada jettee misraachoo himta malee nama Waaqayyoo. Misraachoo himta malee maaliif du'a lallabdaati? Sii galee maal eekkamsa lallabda? Maal waa'ee si ol lallabdaati? Isinii galee wanti nuyi lallabnu keessumatti nu warri kakwaara misraachoo wangeelaati. Misraachoo qabna nuyi. Haaleluyyaa. Misraachoo qabna. Dhiiga isaa dhangalaasee miiceessi qulqulleessee cubbuun isa akka dhiigaa si diimeesse akka cabbiidhaa si addeesseera. Akka jirbiidhaa si qulleesseera. Araara sii godheera. Ayyaanaan fayyiteeti hojiidhaan miti jennee misraachoo lallabna nu. Kiristoos ofii isaatii wajjin teessoorra si teessise. Akkuma karaa Addaam cubbamaa taate karaa Kiristoos qajeelaa taate taate qajeelummaa sii lakkaa'ameera siifi Addaam isa jalqabaa keessaa baate Addaam isa lammaffaa keessa galtee taati. Erga Addaam isa jalqabaa ta'uu dandeessi Addaam isa lammaffaas ta'uu hin dandeessaa jennee misraachoo namatti himna malee maal waa'ee si ol namatti himna? Phaawulosi jarreen 12 kana fudhatee gara warra mana sagadaa Yihuudootaa yeroo dhaqu guyyaa waa'ee maalii taasaa guyyaa guyyaatti waa'ee mootummaa Waaqayyoo haasaa namootatti. Qabda waan haasa'amuuti. Qabda waan dubbatamuuti. Waan gurri dhageen quufne. Waan nama harkatti rakasne. Waan bushaan deemne. Waa'een polotikaa gaddeebi'aa deemu. Sii galee polotikaan har'a gaarii bor gaarii miti. Prime Minister irra gaarii bor gaarii miti. Namni irra gaarii bor gaarii miti. Business irra gaarii bor gaarii miti. Uffata irra gaarii bor gaarii miti. Konkolaataan irra gaarii bor dulloomaadha. Teknooloojiin irra gaarii bor booddee tafaadha. Wanti irra dura jennu nuyi booddee ta'a. Wanti nama harkatti rakasne gatiinsaa gadi hin buune dabalaa adeemu minyaa adeemu urgaa adeemu si jijjiiraa kan adeemu mootummaa Waaqayyooti. Haaleluyyaa. Ati nama mootummaati ati. Mootummaa haasoftaati. Rakkina naasoftooti. Gidiraa naasoftooti. Dhukkuba naasoftooti. Waa'ee seexanaa naasoftooti. Waa'ee waan rakkasaa naasoftooti. Waa'ee mootummaa haasoftaati. Mootummaa namaa miti. Mootummaa Itoophiyaa miti. Mootummaa Ameerikaa miti. Wanta taasoftu waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Mootummaan Giriikuu hin kufe. Mootummaan Baabiloonuu hin kufe. Mootummaan Roomiyyuu hin kufe. Mootummaan Ameerikaa mootummaa sanaan jabaatu baay'isee. Sakaan isaati. Mootummaan atarra haasoftu kan biyya lafaa kun bor hin jiga. Mootummaa hin jigne haasoftaati. Mootummaa hin banne haasoftaati. Mootummaa mootiin isaa bara baraan jiraatu haasoftaati. Waa'ee maalii haasaa Phaawulosi? Waa'ee mootummaa Waaqayyoo dhaqee ji'a 3 guutuu dhaqe. Isa booddee jarroo dhaga'uu didde. Dhaga'uu didanii dhaga'uu diduu duwwaa miti. Amantii haaraan dhufeeranii amantii Phaawulos irratti waa namaa dubbachuutti ka'an. Isa booddee calluma dheechinteen waan namaa yeroo isaan dubbachuutti ka'anii ittuma fufee waan jireenya isaas gadi buusu waan namoota warra amananis gadi buusu waan wangeela ol hin kaafne waan wangeela hin taane mammaaksa namootaa oduu namootaa arrabsoo namootaa as taa'ee dhaga'uun irra hin jirudha warra amanan fudhateetu mana barumsaa kireeffatee mana barumsaa keessatti barsiisuu jalqabe. Hammamiif? Waggaa 2. Anaan kan na dhibutu every single day guyyaa guyyaatti torbanitti tokko miti yookaan immoo torbanitti tokko ta'ee torban gidduutti immoo tokko roobiidhaaf sanbata guddaa miti kan inni barsiisu yookaan immoo waldoonni baay'ee jajjabooni torbanitti sagantaa 3 faa qabu torbanitti 3 miti torbanitti torba ji'atti guyyaa 30 waggaatti guyyaa 365 lamaan baay'isaa kan guyyaatti barsiisa guyyaatti walitti qabamanii wangeelaa haasa'u guyyaatti wal arganii kadhatu guyyaa manni barumsaa suni banaa mana barumsaa keessatti waldaa ta'ee masqalii irra jiraachuun irra jiraatu baay'ee way mana namaa keessa ta'uu danda'a waldaan warri jalqabaa mana namaa faa keessatti mana feben faa keessatti mana phillaa fi kiristillaa faa mana namootaa keessatti waldaa ishee mana abaluu jirtutti nagaa naa himaadha Phaawulos waldaan mana namaa keessatti waa'ee galma isaatii miti galaana biratti kan inni Phaawulos barsiisu Iyesuus galaana biratti gaara irratti kan inni barsiisu waldaa akkasii kottaa mana akkasii kottaa hin jedhu
Bakkee keessatti karaarratti barsiisa Yesuus. Karaarra yeroo deemu namoota taasaa deema tuuti soonaan baay'een isa duukaa bu'u. Bajjirra teessisee barsiisa. Sidii galee bakka waldaan isaadhuma wayitiin ijaarame isa miti amma wanti Waaqayyo barbaadaa wanti Waaqayyo barbaadaa jiru maa inni wangeelli dhugaanii inni jireenya kennuu danda'u gurra namootaa keessa lixee namoota fayyisuutu irra jira. Sagaleen misraachoo nama hundumaa bira ga'uutu irra jira. Sagaleen misraachoo nama hundumaa bira ga'uutu irra jira. Kanaaf jara kana fudhatee mana barumsaa keessatti guyyaa guyyaatti continuously maaliin dadhabuu namni hin uffuu namni hin boqotuu namni isin galee vaakeshiniin ji'aan jiru maal vaakeshiniin torbaniin jiru maal deewoo fi hin qabu wantichi hin barsiisa ture Phaawulos bara kana firoota koo akka kanattiin wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin barsiisutu nurra jira. Maanni iji kanarraa argee immoo warri gajjallaasaatti maal jedha gara lakkoofsa 10 irratti kunis akka waggaa lamaa itti fufnaan namoonni kutaa biyya Aasiyaa keessa jiraatan hundinuu Yihuudoonniif Giriikonni dubbii gooftaa hin dhaga'anidha. Yihuudooti sila dhaga'uu dinnaan dhiisee ba'e mana sagadaa isaanii keessaa. Mana sagadaa isaanii keessaa dhiisee ba'e eessa dhufu? Mana barumsaa. Mana barumsaa Phaawulos kireeffate keessatti guyyaa guyyaatti namoota barsiisu wangeela isa Phaawulos barsiisu dhaga'uudhaaf hin dhufan. Ittaasee warri Giriikotaa. Yihuudoonni milikkita barbaadu, Giriikonni immoo ogummaa barbaadu. Fannoon Kiristoos immoo warra Yihuudootaatti kufuudha, warra Giriikotaatti immoo gowwummaadha. Nuuf garuu inni maan humna Waaqayyooti jedhe. Haaleluyyaa. Fannoo keessatti dhalanne nuyi. Fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu Waaqayyo wajjin walitti nu araarsine. Fannoo irrattitu isa dhangala'ee dhiigaanitu golgaan cubbuudhaan nurraa tarsa'e nuyi. Isaan Waaqayyoon arguu bira geenye nuyi. Isaan dhiqannee fayyinne nuyi. Fayyinni keenya maal keessa jira? Fannoo. Fannichi maanni humna Waaqayyo. Warra amananiif inni humna Waaqayyooti. Warri Giriikotaa fi inni waldhaalummaa. Garuu warri ogummaadhaan falaasamaan guunneerra warri jedhani warri Giriik kuni dhufaniitu wangeela isa Phaawulos lallabu. Wangeela isa kam? Isa waa'ee fannoodha. Inni fannifamuu isaatiin fannoo irraa gabbuu ta'eeti. Inni du'uu isaatiin jiraatteeti. Sanni jedhee barsiisuu dhaga'anii dhaga'uudhaaf dhufanii warri Giriikotaa. Warri Yihuudootaa kuni gufannaadha kun maadamitti nami fannoo irratti fannifamu nama baareedha nama abaarameedha inni Kiristoos ta'uun hin danda'u warri jedhan warri milikkita barbaadan milikkita malee hin ta'u Kiristoosiin iyyuu milikkita maalii nuu laatta jedhanii ani milikkita Yohaannis milikkita Yoonaas caalaa milikkita maalitti isinii kennama akkuma Yoonaas garaa qurxummii keessa guyyaa 3 bulee ilmi namaa dhufee biyyoo lafaa kana keessa guyyaa 3 hin bula kana kan caalu naanni milikkitee jedhe naanni milikkita barbaadu Kiristoosiinis milikkita egaa sitti amannaati milikkita maal oolatti amanaa jedhee milikkitatti nagarsiifne jara kana milikkitatti agarsiisee namansiifadhaan jedhu namni dubbii isaatii namanne milikkitaa hin amanu. Nama fayyisuudhaaf, nama amansiisuudhaaf wangeela kana kan caale hin jiru obboleessa obboleettii ko. Kuni gaadha. Haaleluyyaa. Yaadattu miti namicha sooressa sana. Isa Alaazaar balbala mana isaa ture. Alaazaar namni anni isaa ciccita. Namni waan sareenii namicha sooressa sanaa nyaattu kajeelu sun. Inni uffata mimmiidhagaadhaan uffata babbareedaadhaan uffata gati jabeessaan bitameenitu gadi ba'ee ol gala. Alaazaar waan nyaatu dhaba achi. Alaazaariin garuu maqaadhaan beeka baay'ee wayi. Lamaan hundumaan jedha. Alaazaariin ergamoonni dhufanii fuudhani. Cina Abiraamitti geessan. Abiraam fooliinsaa nama hin hawwatu hin ajaa madaa qaba. Namni sarii funyaan qabateetu bira darbata. Keessi isaa garuu ergamoota waaqarraa gabbuusa. Haaleluyyaa. Ergamoonni gad dhufanii Alaazaariin fuudhuu gaafa inni ajjabamee soo deema Alaazaar. Inni badhaadhaan sun lafarratti ajjabama. Inni kuni waaqarratti ajjabama.
Inni sun namaan ajjabama. Inni kun ergamootaan ajjabama. Keessi isaa Waaqa gadi buusa. Keessi isaa samii harkisa. Keessi isaa Waaqa wajjinaasa. Alli isaa immoo atiraaktii naman godhu. Alli isaa immoo hin ajaa. Alli isaa hin fokkisa. Alli isaa ciccitaa. Alli isaa qoricha barbaada. Uffata babbareedaa hin qabu. Inni alaa namummaan keenya gad deebi'a yoo deeme iyyuu inni keessaa namummaan keenya har'aaboor haareffamaa deemaadha sagaleen Waaqayyoodha. Eenyummaa haareffamaa deemuu qabna keessa keenya. Inni kun mootummaa Waaqayyoo kontaakti godhe mootummaa Waaqayyoo wajjin wal arga. Inni kun addunyaa kanaa wajjin wal arga lafa kanaa wajjin namni lafa kanas addunyaa fuuraas addunyaa lafaa kanas namni wal arguu danda'a. Qaama lamaan sana qaba. Qaama fuuraaf qaama foonii. Qaama lamaan sana qaba. Kanaafiyyuu jireenyi keenya kuni amma gaa namichichi maal jedha? Inni kunis hin du'e ergamoonni hin ajjabne dhaqeetu iddoo gubannaa keessa dhaqee taa'e achi taa'eetu yoo maal ta'e gaarii Alaazaariin ol ilaala. Nama kaleessa gadi ilaaluu jibbite ol ilaaltaa beeki. Alaazaariin ol ilaala. Alaazaariinis maqaadhaan beeka. Abrahaamiinis maqaadhaan beeka. Abrahaamiin immoo abbaa koo jedhee waamayyuu namichi. Abbaa koo Abrahaam jedhee naan Alaazaariin naa ergi. Nama kaleessa hin ergamne farra eessaa ergatta? Nama ergachuu barbaadduuf ergamiif. Nama tajaajiluu barbaaddu tajaajili. Nama gargaaruu barbaadduun nama ittiin gargaaramuu barbaaddu gargaari. Harki taraa wal liqaa jedha Oromoon. Namni eessatti akkanis fayyadu hin beektu baay'ee. Namarra tuffattu, namarra rabsitu, namarra ajjeesuu barbaaddu, namarra maqaasaa balleessitu, namarra qullaasaa bakkeetti baaftu kana bor lafannitti si gargaaru hin beektu. Alaazaar duwwaa argee mannichitti maaloo Alaazaariin naa ergi maala godhu asii naa baasu hin jennee fiixee qubasaa bishaan cuubee arraba koo naaf ajjiisuu bishaan dhugaatii naaf kennu hin jennee. Bishaan dhugaatii gaafachuun fagoo, nyaata gaafachuun fagoo, abidda keessaa naa baasuun fagoo. Ila bishaanuma harka isaa bishaanuma cuubee dhufee arraba kootti naaf buusu maaloo yaa abbaa koo Abrahaam naa ergeennan baay'ee. Walitti darbuu hin danda'amu kana booddee wanti hundumtuu yeroo qabaa'e. Yeroo keettiin gargaaramneeti jedheen horii sitti kennameeni hiyyeessan gargaarre madaa namootaan qoorsineeti. Karaarraa naman kaafneeti ittiin uffata gati jajjabeessa uffatteetu ofii kee duwwaa ittiin tajaajilamte sirri manaajarii gaariin turre horii kee irratti qabeenya sitti kenname irratti manaajarii gaariin turreeti. Namoota akka Alaazaar irratti investii gochuu sirra ture. Balbala mana kee jala ture tajaajilli. Wangeelli balbala mana kee jala ture. Hojiin balbala mana kee jala ture, balbala sitti rukutaa ture, isa gadi ilaaltee bira darbaa turte, funyaan qabattee bira darbaa turte. Amma namicha barbaaddu kana kunoosa warqee uffatee taa'u kana kunoosa naa wajjiniin teessoorra taa'aa jiru kana inni dhufee si tajaajiluu hin danda'u. Yeroon sun hin darbeenna. Hankoo gaa darbe miti maaloo obboloota hin qabaan obboloota kootti Alaazaariin naa ergi jedhe. Alaazaariin naquun hin barbaachisu. Alaazaariin naquun hin barbaachisu. Namni du'e ka'uun hin barbaachisu. Wanti ga'aan namoota fayyisuudhaaf ga'aan yaada Waaqayyoo namatti mul'isuudhaaf ga'aan waan Waaqarraa lafarratti fiduudhaaf ga'aan macaafni qulqulluun jira. Macaafa 66 qabda firqa. Kuni jireenya kee jijjiiree hamma qixxee Kiristoositti guddisuu danda'a. Anti biraas hin barbaachisu kun. Namni du'e kee dhaquun irra hin jiru obboloota keetii obboloonni kee seerotaaf raajota qabuuf biraa obboloonni kee macaafa qulqulluu qabu. Nu warri kakuu haraamoo fuula qulqulluu qabna fuula qulqulluun nu gidduu jira. Hojii nu hojjetamee dhumetti galle nu isa kana immoo macaafa nutti meera sammuu Efesoon irraa baruuf jenna. Firoota koo kanaaf ergamaan Phaawulos kuni waggaa lamatti Efesoonii gaggalagalche. Yihuudoonni hundumtu, Giriikonni hundumtu, Yihuudoonni warri kam warri milikkita malee sochoon milikkita malee barsiise Phaawulos. Giriikonni warri kam Giriikonni warri falaasawa malee hin deemu. Warri kun goommaadhaan isaaniinitu wangeela dhageessise. Biyya sana keessa kan jiru Yihuudoonnii fi Giriikonni hundumtu maal godhan waggaa lama keessatti wangeela dhaga'an.
Efesooniin wangeelaan macheesse maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kutaa itti aanu itti fufnee walii wajjiniin barra yeroo gaarii.